تبي تشرب الديتول مع المويه وتصايح وتقنقن بس. شوفوا كيف. شوف هذا الشارع لا تسوي ازعاج. يروبا ازعجتكم هنا. تبغى تشرب ديتول، تبغى كلوكس، تبغى بيكتني توباوي قفصون تاني لولين أما فاني كيستو يوفي كنو قدا واتوكو سنتي موكلو تكو يرو سداتي ورين كيستو سداتي قلتني يجو عشان كفوني رفتو تكبا جمتوتا تانا يوتيوب سكارت جلت يركم تاني جرى جرتو وكجر سنتنا كانوا قيسني فوايتو إيقاو بلو تكو أكمار جرتني مجيون توني يجو آرادا كلوركسي في ديتولي ولتنكتيتو wantoota adda addaa qulqulleessiti jechuudha. Egaa yoo qulqulleessitu gaafa qulqulleessan gara isheetti deebi'a. Gara isheetti yoo deebisan keessatti alaarjikii yookiin immoo bakteenii kilooreksii fi waan intiniin kun walitti dhufee wal gubaa akka malee shittaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu walitti naquudhaan osoo hin taane walitti naqaniitoo qulqulleessuu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf sirriitti of eeggannoo godha. Waan akkanaa kun ijoollee baay'ee rakkoo waan irratti fideedha jechuudha. Kanaaf odoo qulqulleessaa jirtu itti gara fushiitti deebi'ee gaggabdeetoo lafa dhoofte. Yaa ta'u malee isaan rakkoo hin qabu walitti nageetoo qulqulleessisiin jedhu garuu maata waan akkanaa kana hin godhin. Kilooreksii fi diitoolii walitti naqxanii shintibeetii keessa iyyuu hin dhiqinaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf shittaasaa suni gara keessanitti gaafa deebi'ee dhibee biraa namaatti fiduu danda'a jechuudha. Yaan yeroo sammiittiin tun gaggabdee lafa dhoofte walitti naqeettee irra dhaabbattee madaamin jechuudha. Akkuma argitan akkuma dhageessa sagalee isheen dhageessu walitti naqeetoo daraja qulqulleessi jettiin. Yeroo kanatti mucattiin walitti naqatteetu qulqulleessuudhaatti yeroo qulqulleessuudhattu san daqiiqaa lama keessatti mucattiin sun gaggabdee lafa dhoofte jechuudha. Isheen dhaabbatteeti ilaalti. Garuu immoo ijoolleen keenya bafuusumaan kana hin dhageenyaa jechuudha. Garagar jamar kilooreksiin wanti ittiin qulqulleeffamu wantoota adii yoo ta'e isaayyuu itti rooshitanii booda daqiiqaa muraasan booda itti deebitanii qulqulleessitu malee itti rooshaa kilooreksiin gara ija keessaniitti yoo dhufe ijji nama baddi. Dhugaa dubbachuuf kilooreksiin xiqquma naqxaan takka gaafa ija keessanitti bu'e ijji nama baddi jechuudha. Qorichi isaa hin jiru. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Irra dhaabbattee maal jettiin walitti naqeetoo barandaa kana qulqulleessi jettiin akkuma dhageessanii jechuudha. Isheen akkas gootee ishuma fuulduratti odummaa mucattiin maaffaa jirtu gara antiniitti deebi'ee affaniitoo gaggabdee lafa dhoofte. Kanaafiyyuu isaan waan akka rakkoon isaanii wanti isaan siin jedhan ookee garuu immoo kilooreksii fi diitoolii muul walitti hin naqina. Dhugaa dubbachuu. Viidiyoo kana ilaalaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya ijoolleen Itoophiyaawwan beektanii Itoophiyaawii qofa osoo hin taane ijoolleen amma fanii keessattuu of eeggannoo godhaa. Waa tokko isinitti maakkuloota koo yeroo sidaatii warreen keessattuu sidaatii godhatanii jechuudha. Ashamaa kafuunii hordoftoota kabajamtoota taanaan yuutuubii skarchi jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni jechuudha haaraadha. Kilooreksii fi diitoolii walitti naqxeetu wantoota adda addaa qulqulleessiti jechuudha. Egaa yoo qulqulleessitu gaafa qulqulleessan gara isheetti deebi'a. Gara isheetti yoo deebisan keessatti alaarjikii yookiin immoo bakteenii kilooreksii fi waan intiniin kun walitti dhufee wal gubaa akka malee shittaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu walitti naquudhaan osoo hin taane walitti naqaniitoo qulqulleessuu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf sirriitti of eeggannoo godha. Waan akkanaa kun ijoollee baay'ee rakkoo waan irratti fideedha jechuudha. Kanaaf odoo qulqulleessaa jirtu itti gara fushiitti deebi'ee gaggabdeetoo lafa dhoofte. Yaa ta'u malee isaan rakkoo hin qabu walitti naqeetoo qulqulleessisiin jedhu garuu maata waan akkanaa kana hin godhin. Kilooreksii fi diitoolii walitti naqxanii shintibeetii keessa iyyuu hin dhiqinaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf shittaasaa suni gara keessanitti gaafa deebi'ee dhibee biraa namaatti fiduu danda'a jechuudha. Yaan yeroo sammiittiin tun gaggabdee lafa dhoofte walitti naqeettee irra dhaabbattee madaamin jechuudha. Akkuma argitan akkuma dhageessa sagalee isheen dhageessu walitti naqeetoo daraja qulqulleessi jettiin. Yeroo kanatti mucattiin
walitti naqatteetu qulqulleessuudhaatti yeroo qulqulleessuudhattu san daqiiqaa 2 keessatti mixattiin sun gaggabdee lafa dhoofte jechuudha. Ishiin dhaabbatteeti ilaalti. Garuu immoo ijoolleen keenya bafusumaan kana hin dhageenyaa jechuudha. Garagar sijammar kilooriksiin wanti ittiin qulqulleeffamu wantoota adii yoo ta'e isaayyuu itti rooshitanii booda daqiiqaa muraasan booda itti deebitanii qulqulleessitu malee itti rooshaa kilooriksiin gara ija keessaniitti yoo dhufe ijji nama baddi. Dhugaa dubbachuuf kilooriksiin xiqquma naqxaan takka gaafa ija keessanitti bu'e ijji nama baddi jechuudha. Qorichi isaa hin jiru. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Irra dhaabbattee maal jettiin walitti naqiitoo barandaa kana qulqulleessi jettiin akkuma dhageessanii jechuudha. Isheen akkas gootee ishuma fuulduratti odummaa mixattiin maaffaa jirtu gara antiriitti deebi'ee affaniitoo gaggabdee lafa dhoofte. Kanaafiyyuu isaan waan akka rakkoon isaanii wanti isaan siin jedhan ookee garuu immoo kilooriksii fi diitoolii muul walitti hin naqina. Dhugaa dubbachuu. Ijoollee hedduun dhukkuba laphee, dhukkuba sombaa, coggaarraa wantoota akka akkanaa ijoollee baay'eetu qabaa jechuudha. Kun maalirraa namarratti dhufaa shittaadhuma kanarraan jechuudha. Keessattuu immoo waa tokko siniif niskifee yeroo darbirree hojjedhee tan ture. Keessattuu ijoolleen niskifee san malee lafaa ka'uu hin dandeenyu. Ganama hojii akka nama sakkareen nu godhaa. Reemni isa dhugnu malee hin jiraannu jettanii. Niskifeen kun waan gaarii isinitti fakkaata. Suusi isinitti haa ta'u garuu immoo dhibeen isaan dhufu waan qallaali isinitti fakkaateen buna qulqulluu qofa osoo hin taane maashinii wantoota adda addaa itti makeeti kan hojjetu jechuudha buna san. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi isa fa'aa osoo isinii danda'amee dhiistanii ijoollee baay'een suusii isaa warreen qabdanii jirtu jechuudha. Garuu immoo baay'isuu baattanii duwwaa isaatilloo dhuguu baattanii xiqqeessitanii ookee aannan faatti gootanii akkasii xiqqeessitanii dhugdanii gaariidha. Warreen isa duwwaa dhugdanii isa malee dhaabbadhee deemuu hin danda'u isa malee hojjedhee hin hojjedhu qalbiin qabu biqaa suusidha inni dhuguma suusii nama qabsiisa. Waan caatii waan akkasii waan qabuuf natti fakkaate dhugaa dubbachuu baay'ee suusisaa badaadha jechuudha niskifee. Kanaafiyyuu isarree sirriitti of eeggannoo godha. Dhibeen isaan namatti dhufe qoricha hin qabu jedhu doktor. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu irraa of eeggannoo godha. Dhugaa garuu immoo baay'istanii gaafa biqaa guyyaatti gisee 2-3 dhugdanii rakkoo cimaa sanirraan ga'uu danda'a. Isaayyuu immoo isa buna san xiqqeessitanii itti naqxanii buna aannan itti baay'ifattanii akkasitti isiniif wayya. Coggaarraa keessaniif illee gaarii miti. Waan biraatillee dabalataan isinitti fiduu danda'a. Yaa suusii namni suusii qabu badaadha. Danda'aniitoo ija banachuun hin danda'amu. Anillee dhugaa dubbachuu yoo dhiistanis garuu dhiisuus hin dandeechuu eegsanii dhiisuun illee hin danda'amu. Garuu immoo baay'inaan aannan itti baay'ifattanii osoo dhugdanii gaariidha. Tayyaara warreen suusii isaa qabdan jechuudha. Wantoonni amma bakka beektanii yoo mixattiin takka dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama rarsitee dhukkuba onneetiin qabamte jechuudha. Dhukkuba onnee jechuun hin beektu. Yeroo baay'ee aan akkas bakka guyyaa kanatti yeroo 3-4 daffisaa jettee kiyya sunni jalaa wadhume immoo kan itti darbee san dhugaa ture jettee. Amma garuu immoo dhugaa hedduu takka nama gaddisiiste oduu argitanii hedduu takka hin dhukkubsattee dhibeen isumarraan natti dhufee adaraa keessan sinillee akka kiyyaa kana hin ta'ina irraa of eeggannoo godhaa jettee dhugaa hedduu takka nama rarte. Kana baay'inaan dhuguu dhiistanii xiqqeeffattanii isaayyuu immoo aannan itti baay'iftanii gaafa dhugdan sinii wayyaa. Warreen suusii niskifeessanii qabdanii jechuudha. Kana obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu biyya ormaa keessatti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Araboonni gaafa isin dhukkubsattan gaafa namni dhukkubsate ciisiyyuu daqiiqaa takkaayyuu siif hin kennitu. Ofirraa baastee si geggeessitee namaan fidatti isheen. Kanaafiyyuu nuti of eeggannoo gochuun numatu qaba. Isinii galee. Akkasii keessattuu namoo ijoolleen amma fa'aa dhufan kun waan biqaa beektanii tiiktookii kanaa tolu kinu wantoonni nama barsiisan hin jiru. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa.
isiniin jechuu jaalladha. So waan akkasiitii waa'ee kilooriksii kanaamoo akkasiin rakkisu yoo ta'e baay'inaan keessattuu kilooriksii kana gaafa meeshaadhaan nama fakkeenyaaf baay'inaan saawudiitti kan meeshaadhaaf baadhamu yeroo baay'ee jechuudha. Meeshaadhaan dhiqamachitti garuu immoo kammaamii godhachuu yookiin immoo waanuma ta'e marxifattanii gaafa fayyadamtan bareeda dheedheetan yaada. Baay'inaan garuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf akka baay'ee tokko hin danaggaxan yeroo miixatti sanaaru ishuma oduun bakka ishiirra dhaabbatteetu walitti naqeetoo qulqulleessi gaafa jettuun mucayyoon ishuma walumatti naqxee gaafa qulqulleessitu shittaasaa sun yookaan immoo fakkeenyaaf nuti beektanii ganama gaafa kaane homaas nyaachuu baannu bishaan dhuguu ijoolleen keenya amma gaafa ribaa ka'an fuula isaanii erga dhiqataniin booda gara qulqullinaatti gara hojiitti kaatu. Garuu immoo isaan dura maal godhuu qabdu bishaan nyaatas namoonni nyaata barri ganama bishaan sirriitti dhuguu qabdu. Sin fayyada waan ta'eef ijoollee baay'een akkasitti gaafa hojjetan beektanii dadhabbiirraan kan ka'e namoonni baay'eetu lafa dha'aa ture gaggabaa ture. Kanaafiyyuu Itoophiyaan ganama qursi nyaachuun jaalatu itti Filiippiinoon. Kanaafiyyuu bafusum kanallee ni raaffatinaa isiniin jedha. Waan akkanaa kana sirriitti ani fiqaa beektanii of gatoo hin qabnu jechuudha. Sirriitti of eeggannoo gochuu qabna. Maaliif nuti hojii ishiitiif bakka kennaa qofa osoo hin taane ofii keenyaaf bakka kennuu qabna. Egaa kana adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Sirriitti of eeggannoo godhuu jechuun immoo of jaalachuu. Mee zeegaa biyya biraa ilaala, Filiippiinota ilaala, Ugaandota ilaala. Dhugaa dubbachuuf jalqaba dursa ofiif bakka kennu. Egaa ofiif bakka kennite booda immoo hojii ishii bakka kennitaa jechuudha. Maaliif jalqaba garuu of eeggannoo barbaachisaadha. Beektanii of gatoo odoo hin taane waan san irratti bichaa xiyyeeffatu odoo hin taane ofii keetiif illee bakka kennuun gaariidha. Innaa akkanas hin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. YouTube kanaaf warreen haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.